sargii kiyya namni viidiyoo waraabeen jiru bar asiif achiin dhaabbisisee jechuun waraana. Hai nuti bara abbootii biyyaati bar. Ho nuti ijoollee teenya jennee mee waa wallaaltan jennee isin dhiisne malee mana maakii dhaqeetiin tumsiisa mee rabbii sodaadhuti ganda keenya sanii miti. Hai maal taate abbo? Maal taate abbo? Ho ችግር والله لازم حمزة جمال كوبر دربيس دان متانو نياتني بر ورب الكعبة سبحان الله. هاي والله بر نمدا كنت قلنا إبا أنا من يسي بيكا وبليتين تكاوجين برنا توميتين الفيديو يسن ده. Are you crazy, Jegzellal? Oh my God, are you crazy? Really? Jegzellal video. Oh my God, amazing day. Alkun kaza bwala. Kuna amma gizeni sinitoro gom hola yiwani benef wan ajaibati guya ajaibati jechuudha shi. Simbeeta wan ta'eef jechuudha. Yeah. Okay. Sagale wal fuudhee koomlu jira kophaati yoo haasee jira. Hamzaa keenya jirta mangisti. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Miira fayitaa baanii gisee kasuuta mara fayyina nama jiran daf na jaalate. Rakkanni bar wallahi bubillahi. Wallahi bakka kanaa ganna qanii bar waan jaldo tokko bakka kanaa ganna qanii gisee wanta taa'ee tokko suuraa nama gubbaa faayayya. bar maquma harargee kanaa balleessaa jiranii ni beektaa garuu. Awwa tanaafin saalfadhee galgala ganama kana bulgudhaame kan wudaatti biyya keessa adda baatee namarraa adda taatee bar afaanii naamusan qabdu amma wallaahi suuraa jawween poostii godharratti akka waan gandummaa laaluu nama fideewu hoddommina isaan afaan baalagummaa dubbatanirraa irra hedduun qabamte amma ijoollee kutaa biraa yoo laalte dilas gabbaateen iyyutu afaan baalagummaa miidiyaa irratti nama ajjeesaas miidiyaa irra namni sagalee baasee jeen jiru baay'inaan ijoollee teenyaa baay'inaan irra hedduu namoo afaan isaatiin qabamaa jira bar akuuzi billah wallahi das nagoo kaadhi sanii mitir kana hoo barsiise ana abaaruudhaaf sagantaa beellama akka geemii beellamatanii baraate arkite arke viidiyoo arraan tara sagantaa qabamu boru qabanna fakkaate ana abaaruudhaaf mee rabbi sodaadhu kutaa kam keessa wanta akkanaa jirame mee rabbi sodaadhuti hamsaa keenya bar diqaanne bar hay maal abboo tana bakka kanaa yeeyyii gisee ati wajjin qooste gaduma yaatee guyyaa kaan suma yaabbatti gaduma kaatee itti dhiyaachuun wanni akka waan agartee ati hiriyaa isaanii silaalte man kabajaa baate itti dhiyaatta waggaati kabaja kannitee fi itti dhiyaatte boru kaatee akka waan hiriyaa baagasiyaa bu'ee galte hin agarre takkaa qiyaamaa kana. Wallahi anuun agarre takkaa jechuun maaliifi bakka dirqama waan isaan faarsan gosummaa keessa gandummaa keessa akka seentu barbaadatti galee. Isaan barbaadanii argame ati. Gisee isaan akka wanni isaan fedhan. Injiru wanni akkasii nu bira injiru wanni akkasii. Tani bakka fedhinnaan isaanii gosummaa soo qabdaa maali Hamzaani beeytaa nama feemasa wayii maqaallee yaamnu ka sababa gosummaatiif ableen diramen beeytu. Sababa gosummaa Ameerikaaf Kaanadaa irraa walitti ta'a osoo isaan waliin tuman isaa waliin tuqanii garuu namni asii wal fixee ture arkitee jirtan ni beektalle. Marfee tanaan marfee sirriitti dirame. Mee kutaa kudha tokko kana keessa wallagga beena shawaa beena arsii beena malee gosa isaanii gosti tamii tabeetu ni jirtaame garuu harargee kutaan kudha tokko siinii himti jechuudha. Abaluu jeesii. Bar kutaan guutuun gosa akkasuma qaba. Numa qaba kaasaa numan jeebar. Keenya kana gayyaa halkanii guyyaa xibaarame. Yoo gosa gabbaatee ati gosa faarsuu baatte qaama daansi qabate yookaan ganda jibbaa yookaan nu jibbaa nu balaaleeffatee ganda biraa jala deema. Maali mooma akkanisa gisee gari wallahi. Hani bar yoo ati support isaan godhu baattee bakka waan sanii irraa fagaattee bakka harargee jibbaa harargee qaba ifama nu gaafatu qaba sinjaan eenyutu mee ati amma nama ganda ofii kee
Fakkeenyaaf nama harargee tokkotti yoo balleessite dhiifama gaafachuun ni qabda jechuudha. Lafa tante bikkatti dhalatte eenyu abbaa biddeenaa ta'e eenyu abbaa ta'etu dhiifama si gaafachisa. Wallahi yaafi gayyaatee bar biyya teenya dhiifama gaafachiifna. Biyya tam qabdi. Akkamiin namni biyya ofiitti dhalate eenyu abbaa biddeenaa ta'e eenyu abbaatti ta'e nama dhiifama gaafachisa. Hin qabnu nuti baalagee akkanaa tana baalaguma gayyaatee halkanii guyyaa. Wallahi waan kana jechuun akka waan hayyuun harargee keessa hin jirre akka waan barataan harargee keessa hin jirre sheeyni aalimni hin jirreetu godhaa jira uummanni kun si galee warri nama salphisti wanti balleessu qabnu keessaa namoota akkanaa kana. Hawaasni akkanumatti ijoollee guddisaa jedhanii xiqqaa keenyaa fi guddaa keenya sheekotii bakka salphisaa jiran baalageen akkanaatu. Wallahi wabillahi of keessaa balleessu qabna guys. Wallahi bikka harar uummanni kutaa hodhatu goonni beeku qabdan. Hoolayyiin akkana saayidii ganda tokko qofa qabatteetuma nama arrabsaa fi nama wanni godhaa haadha nama arrabsitu kuni hin jiran tanneen wallahi harargee osoo gabbuutanii ilaaltan wanti akkana miidiyaarra jira malee lafarra hin jiru. Uummanni hawaasni wal jaalatee waliin jiraata malee uummatuma miidiyaa kanaatu balaa kanaan deema akkasitti akka beektan barbaannu nuti uummanni Oromoo kutaa 11. Waan si ajaa'ibu maal jaan beektaa amma gisee afaan tolfachuu kaan nutis amma if barree jaan if hin barree wanti haala yellite. Akkuma namaatti lamni ganda ifii dhugaadha ni jabeessa. Ganda ifiitii bakka ni qaba ganda ifii ni kabaja. Garuu isaan amma maal jambee keessa kutanii nutis amma kana booda barree gandummaa ni jabeessinetti horofa lixxi wanti. Biyya teenya kabajatti goonetti horofa lixxi namni ganda ifii ni kabaja ni jabeessa. Ganda namaatis ni kabajaa ni jabeessa. Garuu keessa kuteen namni bara hallayyaa lixuun hogga gosasaa dhagee ammas duruun beeku baraasuma sooshaal miidiyaa karraa iyya gosti teetaan hogga jedhanii itti himan harruma fiigeetuma itti lixee bira kuteetu dhuubata. Namni waan ifii haga kabajuu qaba akkatti kabajuu qaba. Daangaa kana hunda keessaa bahee gabbahee afaan baalagatee walayyaa ganda ifii haga kabajanii jira. Araan tana garuu suuta miiraan tolfattee teessee marfee babbareedu diraa turte. Wallahi takka akka irratti jechuun dubbadeen beeku maaliif jennaan bakka fammasuu barbaadaniiti hamaa koo hamataa koo jeetuman mee fammasuu barbaadanii jeetuman itti dhiisanii beelan man dhiisanii dhiise. Beellama qabatan namni nama abaaru nama arrabsuudhaaf beellama qabachuun eekoo namummaa irraa bahuudha barkuun jechuun si galee haanaa arrabsanis haanaa abaaranis rakkoon hin jiru bara. Garuu dila kana akkana gabbuun bareedaa miti. Namni namatti qofla. Okay? Nuti of barraa jaanii akkana maal of bartan sa dhoqqee keessa akkuma amsan jedhu dhoqqee keessa wal qabaa deemtan. Of baruu jechuun baalagee ofiitillee akka baalagee beeytanii gorsattanii adabadhuu jechuu danda'uu qabdan. Yaa namni bara amma kutaa biraa keessaa tokko gaafa gabbee nama tokkorra duulee bar gabbeetu dhaabbadhu jaanii itti himanii nama sana ofirraa dhaabsiisan bara. Isin jala teessaniituma dhaggeeffatan jechuudha. Fakkeenya tokkichuma kanarraa fudhadhu dubbii. Abbaan gadaa Tuulamaa ibsa baasetti anis karaa Harargeerraa ibsa isinii baasaa jira. Ani Shuguxii Oromooti. Dhalattuu Harargeeti. Kabajaa guddaan isiniif qaba ijoollee kutaa Oromoo kutaa 11. Ibsa gizeen isinii baasu hoolayyiin bikka nun buutu. Hoolayyiin tasumaa bikka nun buutu. Nuti barataa qabnaa, nuti hayyuu qabnaa, nuti invest godhuu qabnaa, waa hedduu qabna jechuudha.